اوكي 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 انا بلوكي قولوا جروبي انا. اوكي جارة لولسين. ناصر السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جاللو كم يفيو ايه فيا أبو سخية قالت ما توالتي رفشي ما سواري سني تاجيمه أني وقاعدة بري سربا دروارتي حقك أبنجيتي نص نمني خوني يوج ألستي قواسي سودان ديان yoo kaan immoo aniin tun nama hawaasa bakka bu'ee deemu jiru malee nama akkanumatti akka doomaa akka gowwaatti akkanuma kee deemu miti. Nama kitaaba dubbisu nama hayyoota wajji guddate itti amaneetiin bakka bu'ee hawaasa kanaaf waan hin danda'u dandeettii fi taalentii fi fayyadamee hawaasa kana gumaachaa jiraami. akkas. Okay, galatoomii. Amma jaalala Usmaan komii takka deemu jira Facebook kanaa fi TikTok kanarra. Wanti amma anaaf si qofa osoo hin taane namoota obboleeyyan lamaan siikoo fi maandoo agartee miti saniin barbaadan aadaa fi seenaa siikoo maandoo beeku. An sirba kana akkanuma lafaa ka'een hojjenne sii galee. Fuudhanii maqaa kana na balleessu banintu yoon Amaara tees yoon Tigree teesi ani hin beeku wanni naan galle wanni saba kiyyaa kanu naaf hin galle. Meediyaa kanarratti namni afaan itti banan namni waan isiin qabatte akka mukaa wanti hin tuqeetti itti iyyan anumatan ammoo aarsaa kafaltuus anumatan sii galee garuu samaali qiyaamaan taate qoy ragaa wajjin dura dursoo ati artistii Oromooti. Impala laal nasbula komenda dibbat. Ati artistii Oromooti. Arti hawaasa Oromoo hunda bakka buuta ka hawaasa ati qabeenya hawaasaati. Akkana moo kanam? Ya. Dira geessami ati qabeenya hawaasaati. Wallee ati walliste keessatti dogongorri ati dalayde tokkollee hin jiru. Dogongorri ati hojjete. Sababummaan agartee itti siqee qaniifillee hin jirtu jechuudha. Takkana jedhu. Asookaqee kan taate, asookaqee qabu taate, Ibroo kan walaloo fi yaadaloo sii barreesse nama Arsiiti. Dhalataa ilma Sikkoo Mandooti. Isatu itti gaafatama. Asoo dogongora illee dalage. Ida keessa. Asoo dogongorri walleen kan kee dogongora qabaate kan itti gaafatamu eenyudha? Ibroo wallisaa kabajamaaf jaalatamaa Ibroo. General Malcolm Nsentochi. Naagalee jira. Laal ati akka qabeenya hawaasa tokkotti fedhii kan keessatti aadaa. No, Ibrooleen dogongoran qabu qoy weesitti hima. No, jechuun asoo dogongorru jiraate jechuudha. Bar dogongorri hin jiru wallee keessa laal. Wallee keessa dogongorri hin jiru. Waan kana ammoo kan itti gaafatamu asoo silaa dogongorri jiraate isa waan ta'eef Ibroo nama hayyuu tokkollee hin barbaadin. Naa obsi ana waa ummata laali ummata meediyaa irra deemu hawaasa kiyya kanaatu waan ummata kana ummata kun waan beeku mee Nasruudii yana dhagaye mee uummanni hawaasa kan beeku ijoolleen tun waa'ee seenaa aadaa Sikkoo Mandoo hin beekan. Mucaan kun walaloo fi yaadaloo katabe bar Ibroodhami isa itti gaafatama isa nuufiti isa qofa barbaadna bakka anamma ibsuullee hin barbaadu ni beeka garuu ni beeka abbaan agartee haa ibsuu malee anni beeka dogongorri tokko kan jirre. Garuu Ibroon afaan isaatiin Ibroon qofti itti gaafatamaa waan ta'eef asoo dogongora iyyuu dalage. Anuuni kee amma ifa hawaasa kanaaf haa baasu. Ibroon barbaachisu deemanii. Atiin beekaa bar ni beekaa bar hin beekaa. Ni maa fi naa obsi jaalallu ammala. Hawaasni kun nama 560 as jira. Sii galee itti himna. Haa baratanii. If beekuun baay'ee gaariidha. Barbaachisaadha. Lolaanii miti. Hubannoodhaan waan kana itti himuudhaaf hin dhufe. Maaliif amma callisee illee I don't care jedhii sun hin danda'a. Sii galee dukkana keessatti nama keen dhiistu jaalallo. Dukkana keessa osoo ifaan shidanne oguu namni kan kee deemu ittiin dhiistu. Laal hawaasa kiyya dhaggeeffadhaame. Warri loltanis warri gammaddanis wanti ani isinii himuu barbaadu takka gabaabumatti sirbi kuni jalqabarraa haga dhumaa nama lamaan wallifne. Bakka sana gurra naa kannaa nama lamaan wallifne.
isinyaatti sayo rakkoon nama samni wali hanyaatu yoo dhufte durarratti Nasraan Oromoo gursumtuuni foon kana murtee ta'e isinyaachistu Nasraa Oromoo gursumi kun foon kiyya kun isini halali kuba qabada sirritti hubadhaala waan hin beeyne takka barachuun qaanyiin qabdu ammoo dhaggeeffachuun dubbisuun baay'ee gaariidha. Namni jabaan kami nama daddeebi'ee waa dubbisuu danda'u. Yoo daddeebitee waa dubbiste waa hubatta waatu sii gala. Yoo dhaggeeffattees waa hubatta waatu sii gala. Isni galee dhaggeeffadha. Sirbee arsoomni qorsooma jiru kan ani wallise dhaggeeffadha. Jalqabaa haga dhuma anaaf Abraahim Tirriitii wallise. Abraahim wanni jee mee mandoof sikkoo faarsii jeela jalqaba bu'ee galu. An dhufeetiin qeerransoo ilma sikkoo maandoo jeela. Dhaggeeffadha yaa hawaasa. Barin galuu fi Nasraa barin galuu. Dogonkorri hin jiru. Sikkoof maandoon obbole. Akka maandoon hangafa ta'e boonee bareedeetiin beeka. Sikkoon akka quxxusuu ta'e boonee bareedeetiin beeka. Wallaalee miti. Isii galee amma bakka kanatti maayyimummaan warra waa barreessee maxxansu bara jirti. Doofummaa ibsaa tiltan. Jibbaa obbolummaa walii qabdan wal gabbuustan. Kuni fafa. Obboleeyyan lamaan silumaan aniin tuni dura sikkoo jee maandoo jee illee obboleeyyan lamaani walii yoo faarfaman rakkoo takkas hin qabullee rakkoollee hin fidu. Garuu riyaalitiin dhugaan jirtu sirbichi jalqabaa haga dhumaa nama lamaa waan wallifameef dura maandoo yaamameetiin ani sikkoof maandoo jee itti aane. Egaan dhuftela. Jeneraal Atilleen baga jiraatte. Osoo sagwana Nasraa yeroo hunda isin jalaa ustuuf ifaan qabu. Ifaan qabnu saniif. Okay, cufadhu rakkoon qabu abiroo keenya cufadhu. Baga nagaa dhuftee. Abraahim. Dhagaa. Ragaa akka Ibrahim nabboo dura waan isin jira. Okay, dhagaa uummata kanaaf hin hima. Namaan Abraahim irra gaafadhee jira. Nama sikkoo maandooti namni sanii. Osoo sirba kana gadi dhiisin maaliin jeenan. Kunoo Abraahim hin jenne hanaan jiru. Kunoo Abraahimas jiraami. Yaa Abraahim hin jeen. Sirbi kun wayii qeequmsa kaasaa hin jeen. Wallahi la'asiin baga Abraahimis as jiraate. Namni ani irratti gaafadheleen as jala jira kunoo gastii kana ol seenuu dandeenya. Maaliif komii qabaa anaan jeen Nasraa. Yaa Abraahim dura silaa mandoo jechuu qabna hin jeellaan. Sikkoo mandoo jechuu jirra. Qeequmsi wayii ka'aa hin jeen kun Abraahim as jira. Maal naan jee Nasraa an nama walaloof yadaloo barreessu waan hin beeynetti akkamittiin barreessaa jeela. Ani mandoo jeetiin ati sikkoo jettee wal jalaa qabu jirra. Sirbis seeraan deemu jira. Anaan jee kunoo Abrahaam namaas jirudha. Qabri isaatiif dhaba. Mariidhaan, hubannoodhaan, beekumsaan hawaasa miliyoona 60 waan ifatee waan sirrii ta'e takka gabbaasa malee ani akkanumatti akka duudaatti akka gowwaatti deemee gaafa waa hojjedhe anuu xiqimiin qabu nama ifuu bakka bu'ee hawaasa bakka bu'uu danda'a hawaasa ko. Isni galee akkasitti Abraahim mee mandoof sikkoofa. Abraahim dubbadhu. Carraan keeti Abraahim si kanneen jira. Amma maaltu ta'e jedhamee jechuun namoonni waan kana mormuu gadi ba'e nuti sirba aadaadha wanni hojjenne fakkeenyaan jechuudha istoorii sirritti beeka gadi bu'ee jechuudha hunda isaa jechuudha hortee quxusuun kam akka ta'e eenyutu hangafa ta'e keessa dhaladhee keessa guddadhee uummata kooti sirri beeka nama seenaa irratti hojjetus warri seenaa na barsiisu hin jiran. Waraabadha. Warri girrigirrii gootan. Namni tokkochis nu dhageeffataa jiru qubas hin qabu. Sirritti seenaa beekna adda baafnee beeknas. Lakkoofnee jechuudha. Kana hundumaa ka jedheef maali? Sirba aadaati. Mandootu hangafa sikkoo quxusuu jennee sirbaa hin jirru. Wanti nu sirbaa jirru sirba. Namni yoo galuufi dide akka galu barbaanna. Maaliif?
Tokkoffaa immoo waaqee qubbarame siif hima. Waaqee qubbarameeti yeroo tokko dhaloonni rakkoo akkanaa uuman. Lammaffaa namni seenaan beenne ebalutu amma nama amansiisu ebalutu quxusu ebalutu akkana jedha namni. Mandoo ilmaan torba qabaa mana arseetii jechuudha. Hangafummaa mandoo irraa mulquu hin dandeenyu obboleewwan tiruu lamaanii eenyuu kana jechuu hin dandeenyu. Kana beekan hima eenyuu gaafachuu danda'a. Kuni lafumaa kaanii dhageettii waanuma hin taane namni dhageessitiin waa hedduu jechuu danda'a. Lammaffaa aadaa irra hojjannaa seenaa irra hojjannu waggaa dheeraa waggaa 22 aadaa kana irra hojjeta. Sirriitti beeka adda baasee gosa kooti irraa laakka'ee gosti kee maali irraa laakka'e. Lammaffaa dhageettiidhaan kana ta'uu qabaa namoota jedhu jira. Ragaa seenaa ammoo as fidaawoo jedhan namoota hin finnetu jira. Lammaffaa hin baraan kun takkanaa kun nuti kanattuu ka jedhaa jirru arsoomni qorsooma jennee dhufnee mandoo sikkoo faarsi jenna malee sikkoo quxusuu mandoo hangafaa mandoo quxusuu sikkoo hangafaa jedhaan jiru. Sirbine sirba aadaati. Namni keenya akkasii hubachuu qaba.